keessaniif bawa. Maqaan koo Sannaayit Tasfaayin jedhama. Kanan irraa dhufee masuma duwwaa ta'uufadha. Waaqayyo waan guddaa nuuf godhe lafa kanarratti maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo waan baay'ee nuuf godhe waan hin dhugaa ba'u waan hedduudha. Sa'aatiif jecha daddafee dhugaa ba'aa yeroo konfiraansii kan ta'ee fi bishaan dibataa kun waan inni hojjete dhugaa ba'aa. Darbee torban jimaata darbee asitti waan Waaqayyo nuuf godhe dhugaa ba'aa. Isa dura garuu dhufaatii korraa kaaseen dhugaa ba'aa. Bara 2014 dhukkubsadhee baay'ee na dhukkubee mana yaalaa iddoo lama dhaqee iddoo tokko marfee 7 waraannadhee iddoo tokko marfee 11 waraannadhee fayyuu hin dandeenye. Baay'ee waan na dhukkubuu fi isa fixee gara lafa kanaan dhufe. Gara lafa kanaa gaafan dhufu kalee koo baay'ee na dhukkuba ture. Raajii waamicha naaf godhanii namni kaleen kee mirgaasi dhukkubu kottuu as ba'ee dhan iddoo kanan taa'an ture asan ba'ee kalee koo kana naa qabanii bishaan dibataa naaf laatanii isa duwwaa miti na nyaataa na ciniina ilkaan qabas keessaati akkasitti illee kana koo qabanii ati kalee duwwaa miti waan dhukkubsattu qabda kana immoo yeroo dhiyoo ofirratti argiteennaan eeyyanii jedhanii ati namadha kan si rakkisu naan jedhanii nan fayyee kun hamma dhaattuu natti hin deebine inni na ciniinu kun yeroo na ciniinu ofna wallaalchisaa nadha koo hundumaa bishaan godha faralaayis dira godha akkasitti fayyee galee dhugaan bayina nafe gaafan dhugaan bayinafu 2015tti gaafan caa dhukkubi kun natti deebi'e humnaa ol na dhukkube isa duraa sanarra caalaa hin socho'uu waan fudhadhuu hojjedhee jiraachuu hin danda'u sababa dhuga ba'umsaati kuni inni kana akkasittan dhiisaa jimaatan fayye waan ta'eefi amma gara konfiraansiitti tan darba duguuggaa sanyii jedhani namni Waaqayyo duguuggaa sanyii akka raawwatamne jedhanii nama hamma kana barreessee fide nama hamma kana baay'ina nama hamma kanaa keessaa atattamaan namni 3 du'a oole. Hallelujah. Tokko na jorraadha tokko asuma obboleettii koo hangafa koodha laqamteerraadha ammas bishaan dibataa kanaan immoo abbaa manaa kootu du'a oolu. Nama tokko sabni kana keessan sagalee guddaa dhageessisaa harka keessa walitti tuma. Fudhadheen galee ganama utuu hin godhatin mana hin bayinaa jedhan ganama nuuni sordofne godhanna turre kaabaa baasa abbaa manaa koo kuni kaabaa sana namni fayyaan bahu waggaatti tokko numa wareeggata lubbuu kaabaan kun gaafa irratti galagalu kana godhatee gadi ba'ee ka'ee ol deebi'ee godhatee kaabaan kun jedhe irraanfatee ba'ee tuun daganaa deebi'ee godhate kaabaan kun jedhe jalqaba birraa dhufee natti nam'ee isa lammataa biyyootu natti urgaa'ee waarsaa wallaalee nannannaa'e achii booddee kaabaan kun asii gadidha kan inni citu kaabaan citee mini biyyoon xinnoon tokko iyyuu nama ajjeesteetti lafa sanarraati achii booddee gaafa kaabaan kun irratti citu waan dhufee butee jalaana darbate wallaalee jalaana darbate nan oolee. Hallelujah. Harka keessan ol fuudhaa Waaqayyoo filillee galata dhangalaasaa. Irraanfatee gadi ba'ee sagaleedha waan ta'eef ol deebi'ee dibate. Erga ol deebi'ee dibatee guyyaa guyyaa sana ture. Waaqayyo garuu sababa bishaan dibataa kanaaf golgaa ta'ee fi ergamoota isaa dhagaa gidduutti ergeef. Har'a ganama ergaan si qaba. Lafatti jirtu sanatti ergamoonni Waaqayyoo siif ergamaniiru. Sagalee ol kaasi ameen jedheeyeeti. Galateeffadhaa fi caa godhatanii biyaa. Jimaata jechuudha dafee dhugaa ba'a. Jimaata amma dhukkubichi natti deebi'e sun baay'ee humnaa ol na dhukkubaa adabameera gaa sababa dhuga ba'umsa nyaadhee fi kan koo dhiiseen kan koo baadheen kan ishee kanaan bu'aa dhufe. Mucaan kuni najoorraa dhuftee barattuu kolleejjii waggaa 3ffaadha. Maree xaxee sireetti gashi. Luki ishee kun gargar hin jedhu ol hin jettu hin galagaltu hinuma boossi callumattee marfeetti geessine marfee 4 ajajanii fi gaafa marfee fudhattu namatti hin fooyyaa isheettuu caalaa dhukkubaan. Miila seetu tabalashee. Miila ishee kanatti hidhamee nyaataa waraana lafaa ol hin kaasuu dandeesse. Achi footoo ishee qabadheen waa'ee ishee naasaa dhufe gooftaa jala gaafa raajinas dhaabbatan itti dubbadhu gooftaa. Yaasofsiisitti mina waamsisiin jedhan ture taayaan koodii seeraga guyyaa namni Waaqayyoo siif gawadee lallaba ture gaafa lallabu eeyyeen guyyaan kee naaf isa ga'u naaf ga'uus qaba naa ga'as jedheen abdiin hin taa'a achi booddee namni namaaf dhiphattu namni waa'ee namaa yaaddoftu kottu as ba'ennaan kunoo ana dhadheen footoo qabadhee as ba'ee footoo isheen harkaa fuudhanii nama 2 taanee ba'an gaafa nama 2 taanee baanu kan ishee tokko dhiisanii hankoo fuudhanii na dhukkubaga hin socho'u akkasiin jedhu gaafa isaan nama 2 waamanii kadhatanii Yesuus ani situu hin fayye anatti situu buute hin jedhan ture
Angkorra caala garuu kan ishee yaadda maaltaati laa ta'e ittuu isaanichi narraa galagalanii waa'ee shindii dubartii sanaa haasa'u turanii ergamaan waaqayyoo magaalaa keessa naannessee gara faayira mucaaqee gaafa jedhanii waan na darbatu nan kufe lafannoo bidda na gube harki koo na guba lafti na guba qilleensi isaa na guba ofii masaa ofirra gaggalagalshee haxaa'ee Hallelujah. namni na qaben jiru lafuma kanarraati waa akkas riigaa wayii Nama keerratti wanta bidda fakkaatu gadarcha. ergamaamti gaafa waamamu waan na darbatu na Hallelujah. Innati baattee dhuftee hamma ganama kana si faanaan gadu. Amen. Sagalee ol kaasii ameen jedhe caraanii. Galateeffadhaa caraanaa irra deebi'aati. Waamichi ta'ee turee nam ba'uudhaa fi namanna dursettee dhiisteennaan galateeffadhaa garuu fidinaan jettanii akkanitti fiduu yaadde egaa sodaa keessanii ishinan fida nan baadhan jedhe garuu akka itti baatan hin jiru luki gargariin jedhu ishin jedhe bajaajiillee dandeessee littu gaafa mana yaalaatti geessinuyyuu gaafan galu garuu akkamidhaa yeroo innaa nan fayyee manoo gadi been ol deebi'ee naan jedhe. Ameen. Hallelujah. Dhaggeeffadhaa. Isheen gaafa kadhatamee fi mucaan mana ciisaa jirti. Namni kun immoo as jiru jechuudha. Asii ergamaan waaqayyoo magaalaa nagee fiigaa jira jennaan kan isaanii asitti lafaan dha'ee dhukkuma isaanii irraa gube. Achi mana nagee immoo mucaa irraa immoo hidhaa eega. Arra galaba kana ergaan sii qaba. Inni manaas inni bakkee sii hiikkateera hidhaan kee. Karaan irra deebii galateeffatu waaqayyoo deema. Indan naaree fidinaan jedhanee nan naqa jettee mucaasa kana gama sanatti ceesifatanii ajjeesudha. Waaqayyo guyyuma tokkotti waan sadii nuuf hojjete. Hiriyaadhaa fudhatanii gama sana ce'aniiru nama. Hiriyaadhuma isaatti fudhatee deema ajjeesudha. Hiriyaamatu fudhatee deeme nuun hin beekne. Inni immoo gaafa konfiraansii miilla isaanii qaqqabdanii miittanii fi gommaa miilla keetii geeddareera. Karaa duuti jiru. Du'a bira geesse biraa deebitettanii lakkaasaaf guyyaa dafinooyyuu du'a ture bira ga'ee biraa deebi'e waaqayyo biraa deebise isa jalqaba dubbate biraa deebise nuti hin beekne amma moojimaata sana fudhatanii ce'anii gaafa namoota sadii bilbilanii waamanii nanannaasisaa nabeelessaa akka tokko na godhaa'e achi isheen dawwaltee fi kottu waldaadhaan naannaan ofirra galagalee fiigaa dhufe biraa deebi'e hin dhufee gaafa dhufu achitti raajiin naqanii du'a oolte. Waaqayyo du'a si oolche. Si galaafachuu turanii cuubeen waa'ee qeqqarame iyyuu ligidaa'eera. Darbannee harka kee keessa buusa siin jedha waaqayyo ittiin jettan. Caraanaa irra deebi'aa galateeffadhaa. Waaqayyo inni kan keenya hin arga. Sagalee ol fudhadhaatii waaqayyo inni aangootiin arga jedha. Waaqayyo inni aangootiin arga. Waaqayyo hin arga. Ameen. Ameen ameen. Ameen. Ilaa duudhaaf ajandaa irratti qophaa'ee ajandaa irratti tumame waaqayyo gidduu gale. Ameen. Waaqayyo kan keessa ganama kana gidduu sii galeera. Ameen. Gaafati isaan biraa deebitee dhuftu gaggalagalanii si ilaalanii maal goona namatu baay'eedha akkam goonu jedhanii hin haasa'u turanii hamma mini bara baraan sin ajjeesanii dabarseen barru harka keetti laadhattiin jedhe waaqayyo. Ammas hin hambisu galata waaqayyo kun jechuudha. Bishooftuuti zayitii iddoo biraati wajji walitti qabame bishooftuu deemee ture. Gurra duudee jira ture mana keessa. Magaalaa Bishooftuu. Magaalaa Bishooftuu. Zayitiin dibataa kun gurra duudaatti godhame gurri duudaan banameera. Eeyyuu galateeffata irra deemee ammas. Najjoommoo bishaan dibataa isaa keessaa fixeen bishaan dibataa gara biraatti naqee qodaa masaa kanan erge. Najjootti. Eeyyee. Kaanserii qaba, HIV qaba, nyaatuun dhuguu du'aaf eegama. Bishaan dibataa kana suuraa masaa kana fayyisee jechuudha sammoo. Bishaan dibataa kee aduma inni ganaa gaditti naqxeetti bishaan. Bishaan biraan itti naqe. Garuu suuraa kana laanii fayye. Suuraa. Eeyyuu galateeffata waaqayyo.